Askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Tole ashama kabajamtoota jaalatamtoota maatii boonee intartimentii akka harka fuunee akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti gooftaan haa ulfaatu baga eeggamtanii gargaaramtanii guyyaa fi yeroo kana keessanii kan biyya keessa kan biyya alaa akkasumas biyya lafaa hundarra jirtanii bakka jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti gooftaan haa ulfaatu. Toleka ani maqaan koo normaaliin Taaddaluun jedhama. Maqaan chaanaalii kootii Kiyyaa Miidiyaa jedhama. Har'a istiidiyoo obboleettii keenya Boonee Intartimentii keessatti argamee kan jira. Tarii maaliif argamte naan jechuuti dandeessu. Dhimma isaa keessa osoo hin galiin dura jalqaba irratti warroonni Boonee Intartimentiitiif maatii hin taane jalqaba irratti laayikii, koomentii, sabiskiraayib gochuudhaan maatii ishiitti dabalama. Warroonni immoo maatii ishii taatanii sabiskiraayib gochuun isin hin barbaachisu. Sheer, laayik, koomentii gochuun isin barbaachisa jechuudha. Maaliif koomentiin sirrumatti illee hin barbaachisa jechuudha. Dogoggora nama sanii jechuudha. Nama taa'ee caqasutu irratti arga, nama taa'ee ilaalutu irratti arga jechuudha. Inni hojjetu suni waan magaariin hojjedha jechaa itti fufaa malee iddoo akkanatti dogoggoreera hin jedhu jechuudha. Kanaaf iyyuu warroonni taa'anii caqasanii fi daawwatanii dogoggora nama hedduu argu. Sababii kanaatiif dogoggora laaltanii bukkeetii hin darbinaayi. Bakka isheetti dogoggorte iddoo akkanaatti dogoggorteetta jedhaati koomentii jalatti kaa'aa akkasuma sheer laayikiidhaan jajjabeessaayi isiniitiin jedha. Toleka har'a sababiin ani istiidiyoo Boonee Intartimentii keessatti argamee fi dhugaa dubbachuudhaaf baay'eellee dubbachuuti hin danda'u. Maaliif hojjettanii hedduu tokko natti dhagahamee jira, hedduu tokko gara naammaatee, hedduu tokko bo'aan ture jechuudha. Isinillee akka hin boonye jechuudha. Kiyyaan miidiyaa boochisetti jettanii isinillee akka hin boonye. Maaliif boosse jechuuti dandeessu. Obboleettiin keenya Boonee Intartimentii Poroosesii xumurtee jirti karaa kaariyoo deemuudhaaf osoo nuti hin beekini karaa kaariyootti imaluudhaaf poroosesii xumurtee jirti jechuudha. Hiriyyaan tokko immoo gaafa nama bukkeetii bakka tokko siqu hedduu tokko namatti dhagahama jechuudha. Asittis garuu qaama waliin arginu onlaayinii irratti wal argina. Gaafa qaamaan osoo wal arguu baannee onlaayinii irratti wal arginu akka waan qaama wal argineetti ilaalla jechuudha. Garuu immoo gaafa namni tokko nama bukkeedhaati deemu waan nama waliin argine wayii namatti fakkaata jechuudha akka yaada dhuunfaatti. Kanaaf iyyuu Booneen Intartimentiin karaa magaalaa kaariyootti siquudhaaf hundaaf iyyuu baga carraa kana argatte jechuun hin barbaada. Garuu hedduu natti dhagahamee jira nu biraati deemuushi. Hundaaf iyyuu Booneen Intartimentii baga carraa kana argatte lafaa fi bakka jirtutti waaqayyo si faana haa ta'u jenna. Magaalaa kaariyoo soo jiraatte akka waliin hojjennu akka wal arginu abdiitiin qaba. Akkasumallee carraan kaariyoo gara biyyoota gurguddatanitti si dabarsu waaqayyoon deemsi keettaa fufuun jedha. Hedduu tokko waan bu'aa turee fi dhiifama sagaleen koo cufamee jira. Uummata qashtii osoo hin beekin naasheen kaleessa dhuftee akkasitti poroosesiin koo bakka naaf deebi'ee jira. Hundinuu xumuree kan jira. Ka'umsa bichaatu naaf hafii gaafa ishiin jettu nan rifadhe jechuudha. Hedduu tokko rifadhe waan hin jedhus nan dhabe. Kanaaf iyyuu har'a sababii kanaatti nan istiidiyoo ishee keessatti argamee nagaatti jechuun hin dhufe.
deemsi kee taafufu kanuma caala jechuun hin dhufe jechuudha. Mee warroonni akka kootii gaafa hiriyyaan keessa simbiraatii deemu garaa sinammaatu boo'ati na agarsiisa. Isti akkamitti boossu? Kanaaf iyyuu boonee intartimentiin Dubaay irraa karaa kaariyootti imaluudhaaf hedduu natti dhagahame jechuudha. Namni tokko gaafa nama bukkeedha deemu namatti dhagahama. Garuu nutis biyya namaa jirra amma tokko jechuudha. Bakka baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Hundaafuu gaa Rabbi wajjiniin haa ta'u. Pirankii taatanii jirtu warroonni dhuguma booneen kaariyoo deemuudhaaf jettanii booneen Dubaayuma keessa jirti. Booneen I love you Dubaay jettee jirti. Booneen Dubaay hedduu jaalattee jirti. Isheen Dubaayuma keessa jirti. Magaalaa kaariyoo deemuudhaaf miti. Ani sababiin ani istiidiyoo ishee keessatti argamee fi baga gammadde jechuun hin dhufe. Obboleettiin keenya Moonii taatee jirti. Kiroomii keessa baatee jirti. Baga firii dadhabbii kee ijaan argite siin jechuutiin dhufe boonee intartimentii baga gammadde. Dhugaa gammachuun kee gammachuu keenyadha. Maaliif gaafa obboleettiin keenya yookiin obboleessi keenya gammadu gammachuu dhuunfaa osoo hin ta'in gammachuu nama hundaati jechuudha. Kanaaf iyyuu rakkina kiroomii keessa darbitee baga karaa Mooniitti si ceesise Rabbiin siin jedha. Hedduu tokko si gammadee tan jira. Dhugaa dubbachuudhaaf sadarkaa kanarra ga'uudhaaf aarsaa baay'ee nama kaffalchiisa jechuudha. Jalqabarraa kaasnee yoo dubbanne yeroo sabiskiraayibii namarraatii kaasa, akkasuma sa'aatii namarraatii kaasa, akkasumallee viyuu namarraatii kaasa hedduu abdii nama kutachiisa jechuudha. Garuu kana keessatti maaltu barbaachisa? Obsa. Namni obsa qabu bakka yaade enuma ga'a jechuudha. Namni tokko kufe yookiin dadhabe kan jennu gaafa abdii kutatee jechuudha. Namni abdii hin kutanne garuu namni obsa qabu, namni kaayyoo qabu iddoo yaade san enuma ga'a jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo jalqabaa ni beektu hundumti keenya chaalenjii baay'ee keessa darbina jechuudha. Rabbi hedduu tokko nama abdii nama kutachiisa jechuudha. Sabiskiraayibii baay'ee namarraatii kaasa. Har'a iddoo akkasii ga'ee bulee jedhan ganamannaa ka'anii inni gadi deebi'ee bula. Akkasuma viyuu namarraatii kaasa. Akkasuma sa'aatiin illee hedduu hin dabalu namarraatii kaasa. Sa'aatii 4,000 guutuu jechuun hedduu ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf kana hunda keessa dabartee boonee intartimentii baga Waaqayyoo gatii dadhabbii kee si agarsiise siin jedha. Baga milkoofte. Kun immoo jalqaba malee xumura miti. Karaa fuulduraatti wantoota sabaaf ta'u, wantoota lammii sirraa jaalatu, wantoota dhaloota fakkeenya ta'an akka ati irraatii barattu abdii guutuu qabna jechuudha. Kanaaf iyyuu dhugaadha. Namoonni tokko tokko dafanii abdii kutatu jechuudha. Wanti tokko gaafa dafeetoo hin milkoofne namoonni dafanii abdii kutatan jiru. Abdii kutachuun hin barbaachisu. Warroonni gana duubarraatii dhufaa jirullee yeroo sa'aatiin ka'u, yeroo viyuun illee ka'u, yeroo sabiskiraayibiin illee ka'u abdii kutachuun nurra hin jiru jechuudha. Dhugaa chaanaaliin kun jechuudha akka carraati. Fedha Waaqayyoo yoo ta'e hin guddata, fedha Waaqayyoo miti taanaan immoo hin bada. Ammayyuu taananii wanti fedha Waaqayyoo hin taane haa badu jechuudha. Nama gammachiisanii Waaqayyoon gaddisiisurra Waaqayyoon gammachiisanii nama gaddisiisuu wayya. Nama wajjin gaafa walitti muufatte namatu si araarsa. Garuu Waaqayyo wajjin gaafa walitti dallante namni si araarsu hin jiru. Kanaaf iyyuu hundumti keenya faayidaa dhuunfaa keenyaan jennee guyyaadhaa guyyaatti Rabbiin gaddisiisaa oolla. Garuu Rabbiin immoo balleessaa cubbuu keenya wajjin nu jaalate. Har'aati cubbuu hojjettee taata har'a balleessiteetta jedhee nutti dheekkame nun balleessine. Dhugaa cubbuu keenya wajjin nu jaalate.
eenyumti keenya qulqullina keenya miti kanarra geenya, eenyumti keenya jabina keenya miti kanarra geenya. Nuti jechuudha nama sa'aatii yookiin sekondii takka nama dabalachuuti hin dandeenyedha. Garuu fedha isaa ta'ee eegee nu gargaaree biyya namaa keessatti, biyya ormaa keessatti nu faana ta'ee sa'aatii kana nuuf kennee jira. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Jalqaba jireenya keenya irratti Waaqayyoo galateeffachuun dirqama keenyadha. Wanti hundinuu isaan malee hin ta'u. Wanti Rabbi malee ta'e tokko illee hin jiru. Mee namni lakki ani beekumsa kootiin, ani jabina kootiin ina har'a ga'e jedhu jira laata? Ani hin beekan. Anatu lakki guyyaa kana nuuf ga'e, beekumsa kootiin guyyaa kana nuuf ga'e namni jedhu yoo jiraate namni sun maal ta'e of goyyomsi jechuudha. Kanaaf Rabbiin eegee waan nu gargaaree fi guyyaaf sa'aatii kana geenye. Kanaaf Rabbiin akka namatti nurraati haa jaalatu, cubbuu fi gidiraa keenya nuuf haa dhiisu. Kanaaf uummata qashtii walaa jajjabeessuun wal bukkee haa dhaabbannu, bakka itti dogoggorreetti walaa deebisnu, laallee wal bira darbuu osoo hin ta'in namni baay'een jechuudha osoo hin beekin osoo beeknu kan dogoggoraa oolu. Kanaaf dogoggora keenya Rabbi nuuf haa dhiisuti, walaa jajjabeessinu, laphee qulqulluudhaan walaa guddisnu siniin jedha. Booneen Intartimentii jabaadhu, wantoota dhalootaaf, sabaaf, lammiidhaaf fakkeenya ta'uu irratti hojjedhu. Atis akkaatii kana caala irratti hojjettu abdiitii qabna. Wanta sabni sirraa jaalatu, wanta dhaloonni sirraa jaalatan, wanta dhaloonni sirraatii baratan akkaatii hojjettu abdiitii qabna. Jabaadhu, si wajjin jirra siin jenna. Jabaadhu, kuni ka'umsa malee xumura miti. Gara waa baay'ee si eeggata fuulduratti. Namoonni tokko ani kanaan booda ni ta'eera, biyyatti galeen irratti hojjedha jedhanii warroonni taa'anillee jiraachuu danda'u. Kanaaf irratti hojjechuun dirqamadha jechuudha. Eessumayyuu taa'anii irratti hojjechuun dirqamadha. Kanaaf jajjabaadhu, Waaqayyo si faana haa ta'u siin jedha. Dogoggora jiru dhiifama naa godha. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Baga gammadde jechuun dhufe obboleettii kootiin warroonni gara duuba jirtanillee jabaadhaa, Waaqayyo si faana haa ta'u, abdii kutatiin isiniin jedha. Sinan jaaladha, sinan kabaja. Like, comment, share gochuudhaan obboleettii keenya jajjabeessaa. Dogoggora shimmuutti himaa isiniin jedha. Waan turtiin keessan hanga kana na faana ta'eef guddaa galatoomaa. Hedduu sin jaaladha, hedduu sin kabaja. Rabbiin sinaa eebbisu, waan yaaddan biraa sinaa ga'u hunduma keessanii. Hedduu sin jaaladha, galatoomaa. Askumni lagaa yadubbee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Askumni lagaa yadubbee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa.